manni murtii kan garu mootummaa abbaa irree wayyaanee koree fala barbaaddu hawaasa musliimaaf obboleewwan keenya 18 gubbaatti murtee badii dabarsuun isaa beekame. manni murtii kan garu mootummaa murtii badii eegi dabarseen booda murtee adabbii kennuuf adoolessa 28 kan beellamee fi hamma adoolessa 10tti wanta himannaa keessan isin irraa salphisu dhiyeeffadha jechuudhaan dhaddacha guyyaa har'aa irratti kan dubbate ta'us beekameera. dhaddacha mana murtii waxabajii 29 waaree dura moggaafame gubbaatti Ustaz Ahmeddin Jabalee fi Ustaz Kamil Shamsu ka'uudhaan haasawa cimaa taasisuun isaanii beekameera. Ustaz Ahmeddin Jabal dhaddacha addaan qaxxaamuruudhaan eeyyama isaanii ala maayikii fudhachuudhaan yeroo ka'utti abbaan seera kabaj naamusa yeroo jedhutti kan naamusa hin qabne sihiidha jechuudhaan akkas jechuudhaan dubbateera. wanta nuuf dubbisuuf deemaa jirtan osoo isin nuuf hin dubbisin isiniif himuu ni dandeenya. isin eenyu akka isin ergee bareechinee beekna. isin ergamtoota jara siyaasat malee namoota haqanuuf muruu fi as teessanii miti humna ittiin murteessanis hin qabdani jechuun haasawa cimaa taasiseera. Ustaas Kamil Shamsu ammoo isin hin saalfattanu nuti waraqaa 20 dhaqqabuudha ragaa ittisaa kan dhiyeeffanne. daqiiqaa 5 qofatti dubbiftanii murtiitti seenuuf yeroo jettan isin akka nama seera barate tokkotti hin saalfattanu. sila nutis isin beeknaa hojjettoota mana hidhas ajajuu hin dandeessanu fakkeessuudhumaaf jettanii xinnoos hin dubbiftanu. himannaan nurratti baname maal akka ta'es adda baasaa beekaa hin jirtani. maqaa namoota hiikamanii waamaa jirtu akka nama seera barate xinnoos illee yooftanu jechuun dubbateera. manni murtii kan gaaroo wayyaanes koree keenya obboleewwan keenya hunda isaanii irratti balleessa qabdan jedhe eegi murtee itti murteessan booda akka dubbatanuuf carraa kan kenneef yommuu ta'u hundumtuu isaanii haala dinqisiisa bareedaadhaan dubbachuu isaanii maddeen nuuf eeraniiru. jalqaba irratti Ustaas Abubakar Ahmed irratti yeroo yakka dalagdee jirta jedhamee murteen itti kennamutti lafaa kahuudhaan alhamdulillahi akkaan gammadee jira ani qulqulluudha kan irratti murteessaa jirtan hawaasa muslimaa guutuu biyyatti gubbattiidha. hojii dalagaa ture ni boonaa ammas qabsoo mirgaa koo cimsee itti fufa jechuun obboleewwan isaa hammachuudhaan Allahu akbar jechuudhaan takbiiradhaan hordoftoonni dhaddachaaf koreen fala barbaaddu hawaasa muslimaa tokkummaadhaan dhaddacha mana murtii takbiiradhaan sochoosanii akka ture maddoonni nuuf eeraniiru. lammaffaa Ustaas Ahmeddin Jabal eegi badiin irratti murteeffame booda ka'uudhaan siif fakkaattota keettidha shororkeessan jechuudhaan abbootii seeraa irratti quba qabuudhaan an shororkeessa miti ammas fuulduraafis barsiisuu kiyya itti fufa jechuun gootni beekaa seenaa ilmi Jabal haasawa dinqisiisa fi gootummaa isaa agarsiisu dubbateera. himatamaan sadaffaa Ustaas Yaasin Nuuruu yeroo itti murteen badii itti murteeffame carraa kennameef gubbatti alhamdulillahi akkaan gammadee jira jechuudhaan murtee mana murtii kan gaaroo mootummaaf kan bakka hin qabne ta'uu fi tawakkulli rabbii isaanitti qaban akkaan cimaa akka ta'e ibsanii jiru. himatamaan afraffaa Ustaas Kamil Shamsu ani sammuun koo qulqulluudha isin garuu hardhas ta'ee boruufis sammuu keessan akka dhukkubsitanitti jiraattu jechuudhaan bitamtoota abbootii seeraa mana murtii kan gaaroo mootummaadhaaf akeekkachiisa cimaa sammuu isaanii rukutee madeessu kenneefii jira. himatamaan shanaffaa Ustaas Badruu Huseen ammoo hasbi Allahu wa ni'mal wakiil rabbiin akka nuti qulqulluu taane ni beeka ummatni addunyaas nu beeka guyyaa har'aa kan isin irratti